Dhimma Abdii Raggaasaa irratti icciitiiwwan aaraan dubbatamaa jiru. Ani har'a kaasee musliima osoo hin taane duukaa bu'aa Iyesuus Kiristoosidha. Addisuu Raggaasaa jecha koo isa xumuraati obboloota koo kabajamoo har'a barreeffama kana barreessuun koo filannoo osoo hin taane dirqama jireenyaati. Abdii Raggaasaa nama guddaa qalbii ofitti hin cabsinaa Asladdiin Mohammedi. Amantii caalaa qarshii caalaa namummaatu dursa aartisti Kadir Martuu. Egaa mootummaan isaa kunooti wal duraa duubaan hanga xumuraatti dhaggeeffadha. Addisuu Raggaasaa obboleessi Abdii Raggaasaa akkas jechuudhaan katabeera. Sababni ani kiristaana ta'ee fi ani erga musliima ta'e booda doorsisni garagaraa narra gahaa jira. Deebi'eemmoo yeroo abdiitti dubartiin isa duukaa nyaattee dhugdee ooltee bultee isa biraa kaatee zeetti danfiste ergatti naqxee booda mucaasaa ajjeesuu fi itti fiigdee shugguxiitti baafatte yaalii ajjechaa abdii fi mucaasaa irratti raawwatte sanaa fi warreen sagalee taane bilisa baasna jedhan hunduu ajjeessu. Kanaafuu seeratti nu dhiyaachuu qabu. Maatii keenyaafis tokkoon keenya afnee mucaa abdiis guddisuu qabna. Kanaafuu ani har'aa kaasee duuka bu'aa Iyesuus Kiristoos yookaan kiristaanadha. Ani har'aa kaasee gara Yesuusee koo isa jaalalaan guutuutti deebi'eera. Choo abdii koo lubbuu kee qofaa fi naaf eeggadhu jedha. Artistii Kadir Martuu akkas jechuudhaan dhimma Abdii Raggaasaa irratti dubbata. Rabbiin mirga namummaa kabajee dhala namaa uume. Sana booda amantii seeraa fi heera ittiin bulmaataa dhala namaatiif kenne. Amantii caalaa qarshii caalaa namummaatu dursa. Mirga namummaa waliif kabajuu beekuun qaroomina. Uummanni Rabbiin sodaatu Rabbiin kabajuu mirga walii kabajuu fi yaadaa fi ilaalcha waliif kabajuu beekani. Kana jechuun amilee walii eeguu jechuudha. Namni nama akka isaa kabajne nama miti. Irra caalaan keenya mirga namummaa haa beeknu. Barumsa mirga namummaa haa barannu. Barachuun beekuudha kitaabota mirga namummaa dubbisa. Wallaalummaan furmaata miti jedhama. Tiktokeriin beekamaa Asladdiin Mohammedi waldhabdee Abdii Raggaasaa wajjin qabu haala kanaan dubbata. Namni walitti bu'uun akkuma jiru araaramuun jira. Anaa fi obboleessi kiyya Abdii Raggaasaa walitti buunee araaramne. Suuraa isin amma FB irra olii gadi oofaa jirtan kanammoo anatu adda baafachuuf ustaas ibsaatti ergee ture. Gaafa dubbiin kee lolli ho'u laayivii irra waan jiruuf waasappii duraan dubbii adda baafachuuf isaanii ergee keessa seenee suuraa kaasee walumaa galatti maqaa nama guddaa FB irra ooftanii nama guddaa qalbii ofitti hin cabsinaa jedhama. Egaa Abdii Raggaasaa akkas jechuudhaan dubbateera. Kun jecha koosa xumuraati. Obboloota koo kabajamoo har'a barreeffama kana barreessuun koo filannoo osoo hin taane dirqama jireenyaati. Dhugumaan yeroo baay'ee obseera obsaan eeggadheera. Garuu yeroo ammaatti deeggarsi keessan na barbaachisa. Akka hedduun keessan beektanitti balaa guddaan na mudatee ture. Miidhaan qaama koorra ga'e yeroo dheeraa keessatti jireenya koo hojii koo fi haala sammuu koo irratti dhiibbaa guddaa geessiseera. Yeroo hedduu dhiphina keessa darbeera. Yeroo hedduu abdii kutachuuf jedhus ture. Garuu rahmata Rabbiitiin hanga har'aatti dhaabbadhee isiniin dubbachuun jira. Amma garuu carraan yaalaa naaf banamee jira. Hospitaala Turkii keessaa rifeerii koo fudhatee qorannoo erga taasiseen booda sagalee naaf deebisee jira. Baasiin yaala isaan na gaafatanii doolaara Ameerikaa 55,400. Dhugaa dubbachuuf lakkoomsi kun humna koon oli. Ani kophaa koo baachuu hin danda'u. Garuu yeroo uummanni koo obboloonni koo na cinaa dhaabbatanii wanta ulfaataan salphachuu danda'a. Kanaaf har'a isin biraan dhufeera. Namoota aadaa wal gargaaruu hin qabne biratti kun kadhaa fakkaachuu danda'a. Garuu ani kadhachaa hin jiru. Ani obboleessi keessan ta'e yeroo rakkinaa keessa jiru tokkotti harka obbolummaa isinitti diriirfadheera. Rabbiin ol ta'e Quraana keessatti akkana jechuun nu gorsa. Ergamaan Rabbii akkana jedhani. Rabbiin gargaarsa garba isaa keessa jira. Yeroo garbichi obboleessa isaa gargaaru. Egaa har'a waamicha koosa dhumaa kanaanan isin waama. Na hin dagatina. Du'aa keessan keessatti na yaadadha. Waan dandeessan hundaan na cinaa dhaabbadha. Rabbiin waan gaarii hunda isin haa badhaasu. Rabbiin qabeenya keessan haa eegu. Rabbiin rakkoo keessan irraa isin haa baraaru. Addisuu Raggaasaa obboleessi Abdii Raggaasaa
isaa akkas jechuudhaan katabeera. Sababni ani kiristaana ta'ee fi ani erga musliima ta'ee booda doorsisni garagaraa narra gahaa jira. Deebi'ee yeroo abdiitti dubartiin isa duukaa nyaattee dhugdee ooltee bultee isa biraa kaatee zayitii danfiste ergatti naqxee booda mucaasaa ajjeesuu fi itti fiigdee shugguxiitti baafatte yaalii ajjechaa abdii fi mucaasaa irratti raawwatte sanaa fi warreen sagalee taane bilisa baasna jedhan hunduu ajjeestota. Kanaafuu seeratti nu dhiyaachuu qabu. Maatii keenyaafis tokkoon keenya afnee mucaa abdiis guddisuu qabna. Kanaafuu ani arraa kaasee duuka bu'aa Iyesuus Kiristoos yookaan kiristaanadha. Ani arraa kaasee gara Yesuusee koo isa jaalalaan guutuutti deebi'eera. Choo abdii koo lubbuu kee qofaa fi naaf eeggadhu jedham.